Shaadaa qabachuudhaaf Shaadaa qabachuuf qophiidha. Dhibbaan dhibba qophiidha. Itti amanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunduma keessan nagaan Rabbii isinii wajjin yookaan isinirra haa jiraatu isiniin jecha. Egaa gargaarsa Rabbiitiin har'a obboleessa keenya nam jabaa akkasumallee tajaajilaa waldaa kiristaanaa keessaa kan ta'e kiiloomeetira baay'ee fagoo kan ta'e Yaa'aa Balloo yookaan Booranarraati. Deemee dhufee yeroo dheeraadhaaf guyyaan gaafa shaadaa qabatte kaasee erga gaafa shaadaa qabatte irraati kaatee gammachuu guddaan fuula kee fuula obboleessa kee irraa argamaa jiru kanaaf fudhachuu qammasuun barbaada. Akkasuma dhugaan islaamummaaf islaamota gidduu jiru anaaf galee jira waanta ta'eef kan jedhu kiiloomeetira amma kanaa deemee dhufee guyyaa har'aa dukkana keessaatii gara ifaa isa jekkisiisaatti of dabaluudhaaf yookaan bahuudhaaf dhufee jira. Gamanumaan gara obboleessa keenyaatti yoo deebinee anaa dhufu siin jechuu barbaanna. Baga nagaan eegdan. Okay, kanatti aansuudhaan egaa kanatti dhuftee torban kana guutuudha kan naa bilbilaa turte. Waa'ee islaamummaa qorannee qayyabannee islaamummaan dhugaa ta'uusaa dhugaa keessaa immoo mirga ta'uusaa wanta ati gootu hundumtuu immoo iftoomina kan of keessaa qabu ta'uusaa baree anillee yeroo dhihoon gara ifa guddaa kana yookaan ifa Rabbii nu kenne kanaa dhufee ta'utu jiru garuu islaamummaa Rabbitu nama ofii isaatii jaallateef dabarsee kenna malee namatu sii kenna miti. Kanaafuu shaadaa qabachuudhaaf Shaadaa qabachuuf qophiidha. Dhibbaan dhibba qophiidha. Itti amanii. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها ربي ملئ حقان كان جبرم هنجرو أني رقام بها أن رقان بها نبي محمد إرجما ربي في قبرت ربي أني رقام بها إيسان يوكين يسوع كريستوس علم مريم إرجما ربي في قبرت ربي إرجما ربي سبع إسرائيل في سرج تأوسا ننمنا جننس أجادا عذابنس أجادا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Rara eegale. Ati obboleessa keenya